kun sagantaa barnoota komputeeraa torbanitti yeroo lama amma YouTube irraa isiniif darbudha. Hordoftoota YouTube koo hunda akkam jirtu? Nagaa Rabbi isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe namni tokko akkamittiin komputeera modeela isaa beekuu danda'a fi akkamittiin waa'ee battery capacity laptop isaa beekuu danda'a kan jedhu irratti kan xiyyeeffatedha. Akkuma isin beektan namni tokko komputeera sa modeelli isaa meeqa akka ta'e serial numberiin isaa fi vendoriin isaa deediidhamoo HPdhamoo Toshibaadhamoo kan jedhu adda baasee beekuu danda'utu irra jiraata. Additionally immoo komputeera tokko irraa adda baasuudhaaf kan nu fayyadu serial numberiidha. Serial numberii komputeera keenyas sirriitti beekuu danda'utu irra jiraata. Dabalataa yeroo baay'ee laptoppiin constraintiin isaa yeroo baay'ee baatiriidha. So battery capacity laptoppii kana jalqaba meeqa ture har'a immoo meeqa irra jira kan jedhus beekuu danda'utu irra jiraata. Kana beekuudhaaf wanti nu gochuu qabnu komaandoota lama komaandii prompt irratti raan gochuu qofadha. Komaandoota lama qofa komaandii prompt yookaan immoo terminaalii CMD jedhamu irratti laptoppii keenya irra kan jiru defaultii gaafa nuyi laptoppii binu kan duukaa fe'ame yookaan immoo Windows irratti kan duukaa fe'ame nuuf kan jiru irratti kan komaandii kana lama raan goone salphaatti bira goonii dandeenya. Innis bakka search jettu kanatti CMD jennee barreessina. CMD erga inni barreessinee booda command prompt kana raan goona. Command prompt kana erga raan goonee booda bakka kanatti wantoota namni isin agarsiisu barreessitu. Inni jalqaba WMIC CS product jettanii barreessitu. CS product jettanii barreessitu. Command kana kan isin barreessanii fi for example modeela laptopii keessanii serial numberii laptopii keessanii universal identifier laptopii keessanii beekuudhaaf kan isin fayyadudha. Fakkeenyaaf command kana gaafa run goonu information kana guutummaa arganna. Fakkeenyaaf serial numbering computer system product yookaan serial numbering computer kana maal akka ta'e universal identifying computer kana maal akka ta'e vendoring computer kana maal akka ta'e bifa salphaatiin bira ga'uu dandeessu. Kun waa'ee modeela PC keenya journaalii kan nutti agarsiisuu danda'udha. Command inni lammaffaan ani amma run gochuutti jiru immoo battery capacity dha. Laptoppiin kun gaafa guyyaa jalqabaa design ta'e yookaan hojjetame battery capacity isaa akkam ture har'a immoo battery capacity isaa maal fakkaata kan jedhu beekuudhaaf salphaatti wanti isin gochuudhaa qabdan commandii ani amma isin agarsiisu bakka kanatti commandii ani amma isin agarsiisu barreessuudha. Innis namni tokko battery capacity laptopii kana duraan meeqa ture amma immoo meeqadha kan jedhu beekuudhaaf salphaamatti bakka kanatti power CFG sana booda /battery report jedhee barreessa. Erga command kana akkas jettanii asirratti barreessanii booda information isin argattan tokko computer name ni argattu. Information waa'ee battery keessanii detail ni argattu. Wantoota baay'ee isaa information baay'ee sirraa argattu. Raan goone haidaallu. Gaafa isin command kana raan gootanii maal jecha jira jalatti kan barreeffamee jiru kuni jala kanatti kan barreeffamee jiru battery life report saved to file path C users navbond battery report.html. Waa'een battery life laptopii kana totally paajii kana jalatti save ta'ee jira. Paajii kanaan hordoftanii gaafa dhaqxan argachuu ni dandeessu kan jedhu nutti himaa jira. Kanaaf deemnee ilaallu. C partitionii keessa galee users kan jedhu users keessa immoo navbond kan jedhu sana booda immoo battery report.html extension isaa .html dhaan kan report godhe deemnee ilaallu. Asirraa erga cuqaasnee booda this PC kan jettu irratti ni cuqaasna. Sana booda partitionii C keessa seenna. Sana booda bakka users jettu kana dhufna. Achidha users sadiitu jira. Navbond kan jettu kana irratti click goona as battery report kan jettu irratti. Bakka battery report jettu kana HTML formiidha waan ta'eef browserii way
linkii godheetu kan inni nuuf fidu. Bakka kanarratti gaafa kilik goonu gaafa cuqaasnu informationii waa'ee baatirii bifa salphaa ta'eetiin arganna. Fakkeenyaaf baatirii riippoortees jalaati komputer neemiin kana fakkaata. System product neemiin keenya kanadha. BIOS informationiin keenya kanadha. Platform rooliin keenya kanadha. Informationii kana hunda argannee booda gara gajillaatti installed battery kan jettu informationii arganna jechuudha. Installed battery kuni akkuma isin asirraa argaa jirtan tokko serial numberiin ni jiraata, manufacturing ni jiraata, naming yookaan vendoriin ni jiraata. As gaafa dhuftan design battery kan design capacity kan jedhu jira. Almost gaafa jalqaba design ta'u computer kuni battery capacity isaa 41,998 ture. Full charge capacity isaa 26,174. Almost walakkaadhaan gadi bu'eera jechuudha battery capacity laptopii kana. Kanaaf battery capacity PC modelii yookaan immoo information waa'ee PC kanaan waliin kan wal qabatu argachuudhaaf salphaamatti komaandoota lamaan anamma isin agarsiise kana qofa terminaalii kanarratti raangochuutu sinirraa eegama. Sanaa booda bifa salphaatiin fakkeenyaaf laptopii kan dhuunfaa keessanii ta'uu ni danda'a. Battery capacity'n laptopii koo hangamii kan jedhu ilaaluu ni dandeessu. Serial numberiin kompuutera keessanii yeroo tokko gaafa gurgurtan dudduuba laptopii keessanii irratti kan itti dhoobamu ni jira. Inni yeroo tokko irraa ni bada. Gaafa sun badu serial numberii argachuu baay'ee ni ulfaata. Garuu komaandii kana raan gaafa gootan serial numberii kompuutera keessanii bifa salphaadhaan bira ga'uu ni dandeessu. Inni kabiraan immoo laptopii gaafa bittanis haa ta'u laptopii kana ofii keessan gaafa fayyadamtanis battery capacity'n laptopii kana meeqa jettanii baruudhaaf afaanii nama gaafachuu isin gaafatu. Komaandii kana raan gochuu isin gaafata. Kun amma YouTube irraa kan isiniif darbudha. Yeroo hunda itti fayyadamaa. Warri faamiliin taane faamilii ta'a YouTube kanaatiif yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Torbaan gaarii nagaan tura.